الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، وبلي الإسلام إن شاء الله عز وجل برنوتك إني هراكي ستي إرجان أن دبرسو بربادو أبا ورا فيها كسمة دورا لمان جدو هريرو جرو كيستي wantoota tahuu qabanidha. Akka shari'aa islaamaa keessatti namoonni lama hogguu gaa'ilaan walitti qindaawan gama lamaan irraayyuu haqa dirqama tahutu jira. Abbaan warraa jaartii isaatiif haqatu irra jiraata. Bifuma wal fakkaatuun haadhi warraatis abbaa warraa ifiitiif dirqama ifirraa qabdi. Namoonni hedduun yeroo ammaa kana keessatti waan kana dalagatanii jiranii. Haalli waliin jireenya namoota gaa'ilaan walitti qindaahanii kan shari'aa bu'uureeffate osoo hin tahin barmaatilee irratti hundaa'edha. Kanaaf insha Allahu azza wa jal walitti dhufeenyi namoota lamaan kana milkaawaa akka ta'uuf addunyaatti fi akhiraattis bu'a qabeessa akka ta'uuf shari'aa bu'uureeffachuun dirqama waan taheef isan wal yaadachiisuu barbaada. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam jalqaba irratti waa hunda keessatti amala keenya miidhagfachuu akka qabnu nu barsiisanii jiran jechuudha. Wa awsaanaa khayran binnisaa, bifa adda ta'een immoo dhalaaf waan gaarii akka oollu nuuf dhaamanii jiran rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Wa an nu'aamilahunna kalqawaariir, akkasuma nuti dhiironni dhalaa akka daawwitiitti of eeggannoodhaan akka isaanii waliin jiraannu walitti dhufeenyi keenya kan of eeggannoon guutamee fi nahumsa keessaa qabu akka tahu rasuulli alayhi salaatu wassalaam nuuf dhaamanii jiran. Namni daawwitii qabatee deemu tokko yookiin daawwitiitti tajaajilamu tokko of eeggannoon yoon qabatiin yeroo gabaabaa keessatti harkaa cabuu danda'a jechuudha. Akkuma san dhalaanis namni tokko yoo of eeggannoo fi gara nahumsaan hin qabatiin qalbiin isii cabuu danda'a. Amaanaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa harka keenya kaa'e kana akka bori guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamnu beekne haqa isii eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu obboleessa koo islaamaa kallim zawjataka billutfi wal hanaan, haadha warraa ta'e hogguu dubbiftu haasawa isii wajjin taasiftu keessatti gara laafinaa fi akkasuma nahumsa bifa qabuun dubbadhu. فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ربين سبحانه وتعالى لا فينا في تسقبين وان سلا أريفنا في عمل ددومن نمت خنو تعالى نما فخنا جيتو ربين سبحانه وتعالى ثوابا نمني توكو تسقباو في سوتا جيتون أرغتو أريفنا في وانتوتا ولي رباباسون إن أرغتو جيتو خنا فوقو ولين دوبتو بيفا تسقبي كبون دبسي wanti irratti walii hin galles yoo jiraate marii fi akkasuma wal hubannaadhaan hiikuuf yaali jechuudha. Aamil zawjataka ala asaasi annaha baabu khayrin, haadha warraa teetii wajjin hariiroon ati qabdu walitti dhufeenyi kee bu'uura isiin balbala khayrii ati ittiin ida'attu tahuu irratti kan hundaahe tahuu beekiitii dubbadhu jechuudha. Ati khayrii heddummeeffachuuf badhaasa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siif kenne akka taatetti dubbisi. Isiitti waan gaarii ooli malee akka meeshaa dabalataa yookiin ba'aa si irratti fe'amtee tokko bifa nuffuunii fi akkasuma tuffachuun jibbuun keessa jiruun hin dubbatin jechuudha. اطلب ما تريد من زوجتك بطريقة الطلب. waan haadha warraa keetirraa si barbaachisu tokko yoo gaafachuu barbaadde karaa kadhaa fi akkasuma gaafin keessa jiruun gaafadhu malee ilal amr akka ajajaatti akka dirqisiisutti hin gaafatin jechuu waan isii gaafachuu barbaaddu kamiyyuu. fa inna dhalika yu'tiha intiba'an hasanan, yoo ati kana goote kun miira gaarii isii keessatti uuma jechuu. Sababa saniin waan ati isii gaafattee fi isii ajajjesan akka yeroodhaan tole siif jettu siif ajajamtu taasisa. Waan ati barbaaddu san akka siif raawwattu gargaara jechuu. Kanaaf raa'i zawjataka fi haali ta'akkuri mizaajiha, hogguu miirri isii walitti laaqame, hogguu isiin dallansuu keessa jirtu, aarte yookiin rifaatuu keessa jirtu
miira isiisan eeggadhuuf jechuu waan isii yaaddeessu yoo itti jiraate yoo dhibee qabaatte yoo cinqii keessa jiraatte yaada itti ida'uu fi hiraar itti baay'isuu osoo hin tahin isii tasgabbeessuuf akkasuma gammachuu isiidhaa kennuuf tattaaffii godhi. Tadakkar daa'iman anna zawjataka fil bayti laysat khaadima. Yeroo hundaayyuu jaartiin ta'e mana jirtu sihiif khaadima hojjettuu osoo hin taane rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amaanaa si harka kaa'e ta'uu isii yaadachuu qabda jechuu. Yoo mana hin qulqulleessine taate yookiin immoo uffata kee miiccine yoo taate nyaatas yeroon hin hojjenne yoo taate irratti iyyuu fi humna kee irratti garsiifachuu hin qabdu jechuu. Isin hojjettuu mana keessaa osoo hin ta'in miiltoo jireenya keetii amaanaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si harka kaa'e akkasuma haadhaa fi abbaan isii si bira kaayan ta'uu isaa beekte rabbii kee irratti sodaachuun sirraa eeggama jechuu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti akka nuti nama nuhitti tolmaata oole guyyaa tokkolleen waan gaarii nuuf godhe tokko gaarii isaaf oollu tolmaataan deebifnuuf nu ajaja. يقول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ما جزان كفلتي وان غاري مالين جرا هنجرو جاء ربين سبحانه وتعالى. إسين سيوجين ركنا هدو أرغتي جرت سيوجين ديبو في بيلا هدو دبرسيتي جرت سيوجين bu'aabahi hedduu dabarsitee jirti jechuu sayyaadachuu qabda. Guyyaa tokko yoo irraa dallante san hunda dagattee isii looluu qalbii isii cabsuu fi daangaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sii kaa'e bira tarkaanfachuu hin qabdu jechuu. Akkasuma waakfir min cibaaraati shukur jechoota galateeffannaa yeroo hedduu irra deddeebi'itti himi. Waan isiin sii oolte waan gaarii isiin sii goote irratti isii galateeffadhu. Waddu'aa li zawjatika akkasuma du'aa'ii heddummeessi jechuu haadha manaa keetiif miiltoo jireenya keetiitiif jechuu. Jechoonni kana fakkaatan dadhabbii fi akkasuma rakkina isiin keessa jirtu akka dagattu isii taasisa jechuu. Yeroo hunda gammachuu fi akkasuma seeqqannaan isii waliin dubbadhu. Bifa lolaa fi dallansuu qabuun isii waliin hin dubbatin jechuu. Kuni haqa isiin sihirraa qabdu amaanaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si bira kaa'e kun sirraa qabdu jechuu. قل لها من فترة إلى أخرى إنني أحبك. يرو هندا يرو رايروتي أنسين جالة أجين جالة لك إبسيف جتشو وأكد أنك تحبها في الله. خنسي جالة تس ربي في جتشا والربين سبحانه وتعالى أمانتاتو كرة إسين تاسي سيف سيجي جالتي أمانا إسي تاسي سيف أكته إشي دا إبسي جتشو كوني قمتشو إسي دافكنا بث فيها الشعور بالطمأنينة والأمان. أكا إسين تسقبي في نجين اتلقاهمو ميرا أكسي إسي خيسة فجاسي جتشو. أكسما تجنب كثرة لومها وعتابها. يروهن ده هقو نياني سوغدي تنكته يوكي يروسي لهاتشو ديده يوكي وان أتي لبوك يتي بربادو أكا أتي بربادو تيوسين تهين كومتشو لولو اتي إيو كفوسون تهين جاللا في غلطي فنادان ishii simachuu qabda jechuu. Waan yaaddoo fi akkasuma cinqii itti ida'u irraa fagaachuu qabda. Keessattuu amaamannaas nama fuuldura yoo jiraatte miira isii xiinsammuu isii eeguun sirra jiraata jechuu. Akkasuma mana keessatti hogguu ala baatee deebitu badhaasa adda addaa kennaa adda addaa hanga humna qabduu fi dandeettii qabduun isiif dhiyeessi jechuu. Kuni qalbii isii gammachiisa waan ta'eef hedduus ta'uu baatu. Yoo diqqaatee jee jecha gaarii yookiin xalayaa gaarii ergiif jechuu. Akkasuma yeroo walgahiiwwan adda addaa yookiin dhimmoota adda addaatiin mana irraa baate gama bakka wahii waliin deemte xiyyeeffannoo isiidhaaf kan qabdu ta'uu isaa waa'een isii kan si yaaddeessu ta'uu isaa ibsuufiin itti agarsiisuun barbaachisaadha jechuu. Yoo kana tahe gaa'elli kee kan milkaa'inaa kan gammachuu fi akkasuma kan qananii siif taha jechuu. Haadhi warraa keetis gammachuudhaan akkasii waliin jiraattu isii gargaara. Atis obboleettii Islaamaa abbaa warraan kee sihiif badhaasa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siif kenne tahuu beekuun sirra jiraata. Qananii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siif kenne kana ati haala intaaneen itti fayyadamuudhaan dilii keessa kufuu hin qabdu. Intala takkaaf eega heerumtee booda
nama hunda caalaa namni haqa irraa qabu abbaa warraa isiiti jechuudha. Ahaqqu nnaasi bilmar'ati zawjuhaa. Intala takkarraa nama hunda caalaa kan haqa qabu abbaa warraa isiiti. Kanaaf inni nama hunda caalaa nama haqa sirraa qabu ta'uu beeyte haqa isaa eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo yaada kee isaaf ibsachuu barbaadde, gaafii yoo isarraa qabaatte karaa tasgabbii qabuun, karaa isa hin dallansiisneen, karaa isa hin inaafsiisneen tahuu qaba jechuudha. Haalli ati itti dhiyeessitu. Yaada ati dhiyeessiteef sanis yoonii fi sirraa hin fudhatiin quulii alyawma lam ya'khudh bira'yi. Har'a yaada kiyya inni hin fudhanne laakinnahu fi marraatin kathiiratin akhadha bih. Garuu yeroo hedduu yaada kiyya fudhatee keessummeessee jira jiiti. Har'aa kana bira darbiif maaf jecha kiyya fudhanne ana nan dhagahu yeroo hunda faallaa kiyya deema jettee lolaa fi hokkoraa kaasuu bira hin deemin. Yeroo hunda ati isaaf xiyyeeffannoo kan qabdu ta'uusaa, dhimmi isaa kan si yaaddeessu ta'uu isaa itti agarsiisuu qabda jechuudha. Malee hogguu inni alaa hojii oolee bobbaadhaa deebi'u waanuma rakkinaa, waanuma dheebuu, waanuma beelaa, waanuma cinqii fi hiraar ta'e qofa itti gadi hin roobsin jechuudha. Kinoo kun akka inni sirraa dheessu, akka inni si sodaatu, akka inni si irraa fagaatu taasisa jechuudha. Tajannabii fi'la wa qawla maa yuz'ijuhu. Yoomiyyuu gochas ta'ee jecha isa gaddisiisu, isa aarsu tokko hojjechuurraa fagaadhu obboleettii Islaamaa. Anti ta'rifiina xab'ahu. Ati hogguu isaa waliin jiraattu fedhii isaa akkasuma amala isaa miira isa gammachiisuu fi isa gaddisiisu hubachuu fi qabda faraa'ihi fi kulli saghiirin wa kabiiratin. Waan xiqqaa irrattis ta'e waan guddaa irratti isa eeggachuun barbaachisaadha. Isbiri alayhi fi haali ghadabihi. Yoo inni dallanee si dubbise irratti obsi. Deebii irratti hin kenniifin. Aariitii irratti dallansuu bira itti hin hida'in. Jaraa callisi tasgabbeessi. San booda dhimma ta'e san karaa ifa galaa taheen isa hubachiisi. Wakhaffifi anhu fi saacati kurbihi. Yeroo inni cinqames cinqii san akka daggatuuf isa taphachiisi jechuudha. Ihtammi bishu'uuni beeytiki wa awlaadiki. Dhimma bultii keessanii, mana keessanii, akkasuma ilmaan keessanii irrattis yaaddahuun carraaquun sirraa eeggama jechuudha. Haati manaa ilmaan karaa gaarii taheen naamusa islaamummaa irratti guddisuudhaaf shoorri isiin qabdu guddaadha jechuudha. Hayyoota amantaa islaamaa gurguddoo kanneen akka Imaam Ashaafi'ii, akkasuma Imaam Abi Haniifaa, Imaam Al-Bukhaarii fi kanneen kana fakkaatan yoo kan ilaallu taate sadarkaa isaan irra gahan san bira gahuudhaaf shoorri haadholiin isaanii bahatan kan laayyoo miti jechuudha. Guddaadha. Osoo isaan jiraachuu baatanii silaa bakka isaan amma irra jiran kanarra hin gahanu turan. Imaamu Shaafi'iin radiyallahu anhu maal jedhan? Nisfu ilmii bijuhdi ummii jedhan. Beekumsi kiyya cinaansa carraaqii aayyoo tiyyaatiin argamee jedhan. Aayyoon isaanii yeroo isaan qaraatiif biyya tokkorraa gama biyya biraa deeman isaanii waliin deemtee jirbii fo'uudhaan kitaaba isaan barbaachisu, uffata isaan barbaachisu guutaafitii turte. Atis obboleettii Islaamaa jara kanneen fakkeenya godhachuudhaan ilmoo kee karaa shari'aa irratti, naamusa Islaamaa irratti guddisuudhaaf carraaqii gochuu qabda. Amal dhabeessa ta'e akka guddatu hin ayyamiifin. Mana keetii irratti xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaadha ilmaan keetiifis jechuudha. Akkasuma iccitii abbaa warraa keetii eeguun barbaachisaadha. Ta dhufaa darbaa hunda nama argiteetti dubbachuun barbaachisaa miti. Kuni abbaa warraa kee ni gaddisiisa. Akka inni sirraa dheessuu fi sirraa fagaatu taasisa jechuudha. Akkasuma waan ati isaaf gochuu dandeessu, ittiin isa gammachiisuu dandeessu kamiyyuu dhiheessuufiidhaaf, isa ittiin gammachiisuudhaaf yaalii fi tattaaffii gochuun sirraa eegama jechuudha. Yoonii fi kana goote gaa'ela kee keessatti ni milkoofta jechuudha. Rabbii subhaanahu wa ta'ala birattis sadarkaan kee ni guddata. Kanaaf akkuma namoota biroo yookiin amantaa islaamumaarraa fagoo warra jiranii guyyaa addaan bahanii galgaluma walitti deebi'uu qofa osoo hin taane naamusa shari'aa islaamaa haqa walii eeggachuun barbaachisaadha. Atis obboleessa islaamaa, atis obboleettii islaamaa haqa shari'aa jalqaba irraa barachuun
akkasuma eeggachuun waan nama hundarraa barbaachisu ta'uu beekne akhiraa fi duniyaa keenya waan nuuf tolchu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama haqa walii eegee waliin jiraatu nu haa taasisu. Yoomiyyuu waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jibburraa fagaatee waan inni jaalatu hunda hojjete nama umrii fi dabarsu nu haa taasisu. Inshaallahu azza wa jal gorsa keenya dhaamsa keenya har'aas irratti goolabna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.